jedhanii jarri dhaaddatanidha. Kufaatii siyaasaati. Kufaatii siyaasaa akka uummanni nutti kolfuudha. Yaa dhaggeeffadhu abbaleessa kiyya. Ijoolleen kun tokkoffaa amma fakkeenyaaf ituu namni aan jookarii waliin wal dhabee jookariin akkas godhe inni waraanee akkas ta'e sirriidha. Oromoof Amaaratu jedhamee bareedduudha. Oromoof Amaara irratti ituu Oromoo arrabsuu akkas godhe jedhanii ammas dhufanii dubbatanii sirriidha. Cina dhaabbatta. Dhimmi siyaasaan jiru mucaan silkiin qabu argitaniittu. Mee rabbii jedhee yoo kana haqa kana cina dhaabbatte birriin isii nyaatu tokko hin jiru abadan. Ijoollee kana dabarsinee haqaa jennee Oromummaan maal akka ta'e haqni maal akka ta'e agarsiisuu qabna. Ijaaramne shiftaan nu mootu shiftaan nurra naamtu shiftaan nu arrabsitu. Ameerikaa teessee maallaqa walitti guurte yaa obboleessoo hadda maariitu Oromoo tokko jechuudhaan danuutu faffaca'ee jira. Ituu ijoollee keenya qabanii nuti dirqama bakka inni kun isaa hiikamu jechuun keenya noolu na amanaa ituma jarri Amaarri qabdi nama jarattiin kun lakkiibboo hin gadhiifnu siin jetti malee wallaahi naasuu siin qabdu riifuu ilma namaa siin qabdu namummaa siin qabdu jarattiin kun maallaqa feeti maallaqa immoo tummaa si keessaan adalagattu malee sooshaal miidiyaa irratti deeggarsa Oromoo hin argatanu abadaan. Yoo immoo deeggarsa nurraa barbaadan yoo nuun hirmaachuu sii galee fakkeenyaaf jookar suuraa habanu akkas wanta kanaa inuma ta'a. Isaa inuma ta'a maaliif jookariin seenee qabneetu jette koo aasaa bareedu dubbatan jenna. Isa fakkaata bakka suuraa isaa akkasii. Akkamitti Oromoo miti? Ati akkamitti Oromoo miti? Oromiyaa keessatti hin guddadhe malee an Amaara Gojjameedha. Jechaa'u Amaara ajjin haasaan qabnu ayya kalas erga akkas taate. Maaliif? Natti mika dura? No, deemiitii dhaggeeffatu sitti ma. Deemiitii shaadaa Oromummaa qabadhu achi booda kotto kiinga jinaa ta'e. Bakka maal naan erga Amaaraaf goote an humaa si godhuu danda'u waan ta'eef. Egaa Amaaraaf goote miti. Si geggeessa. Ati maattu si dhibe? No. Maattu si dhibe Amaara ta'u? Duba hayyee okay. Sababa bal'aan akkanatti miidhamaa jiru kuni sagaleen qabne kuni giiftaroonni armarra yaa'ee gara Islaamaa uummata keenya cunqursaa jira. Amaarri nama keenya fixaachaa jira. Isinitti hin dhagahamu jechuudha kalas. Dhugaa walitti himna barga. Dhiiroo hanga feene yoo wal jibbinellee hanga feene yoo ilaalcha walii qabaannellee akkamitti dhiiga Oromoo irratti dhiiga miskiina irratti. Mucaan har'a qabame kun du'a arsii ta'uu dhabaate wallaahi laazima har'aan tana gumaa baasa Oromooni. Dhugaa siiman. Uummata wal beekna ajandaa gandummaa keessa gashisan jechuudha. Naala ummakum wanti fiddan takka illee hin jirtu. Amaara miti kussummaa Amaaraa hin qabna wanti fidamus tokkos hin jiru jechuudha. Osoo har'a mucaan kun arsii ta'uu baate wallaahi summa wallaahi wanti keessan irratti hirmaattan hin kijibdanii. Ilaalcha gandummaa irraa qabdanii fi har'a waan meeqachaa jirtan. Wal beekna barra. Uummata gandarraa bilisa ba'uu hin dandeenye jechuudha. Bahaa ba'uu gandarraa achi bilisa guddaa xiqqaa keessan. Amaarummaan meegaa fi si gaafadha. Amaarummaan wanjala. Amaarummaan wanjala son taane gochi isaanii wanjala. Gochi uummata kana nama hirriba rafaa jiru waraanuun. Wanta ati gootu amma Oromoo bakka bu'a. Oromoo bakka bu'uu baatu Amaarri bakka nu bu'a jedheetti hundi isaa hirmaate gayyaa'e. Nama tokko dhuunfaa wallole maaltu Amaara akkasitti yisiise. Amaarri dilli sun gayyaa ummaa inni. Inshaallah feemesii isaaniitu duu waraanname. Namni waan keessaa fixatu qabu hawaasa gadi baaseetu dogongorri hin jiru miti hin jira. Mucaan gadi fides dogongoree jira. Inni waraanas dogongoree jira. Garuu hawaasi erga walitti bu'ee immoo nagaa buusu dhaba buuse yookaan immoo inni Amaarri afaan nutti baru mina ina tumu jira bara namni. Maali Amaarri kan afaan nutti baru? Nuti namaa miti moo Oromoo miti moo inni biyya keessatti daa'ima keenya qalaa jiran nu gaha nurraan dhaabbatanii uummanni kun. Barasidaantii Maamessi kabaja akka nama tokkootti kabaja walii qabna. Please miira keessa naaf gala gasti irra gadi ari'amaa turte. Ana Amaara ta'eera sechaa turte. Sagalees tahaa turte. Beekuu qabdu gurra kutan dhageetti tafanii jedhan. Tanuma qofa si dhaaman. Feetu Amaara taate, feetu Beenxee taate, feetu Basmaamii fi Quddusii fi Maali taate dhimma keeti sun. Garuu hawaasa bal'aa kana guys uummata bal'aa kana tuttuquun wallaahi cubbuudha. Uummanni kun miskiina sagalee hin qabu. Uummanni kun qawwee hin qabu. Sitti himachuun. Na dhagaa jirtaa? Uummata kanatti qoosuun ilman taatu. Biyya keessa haadha keenya muka jala jira. Armatti uummata keenya rakkoo keessa jira. Uummata nyaatee garaa keessaa hin qabne kanarratti qoosuun ilman taatu.
خلنا سنجا برزان جامع وان دام تقبضه دنا وانت أرد دامدو وانت دامدو غافيدا انا مارا وانت سنغوتن جرا أوكي أتي أمارة مدي ايه أوكي نت أمارة عندنا وان تيف أمارة ما كي كبادو برزان جامع لما بود أمارة ور برزان جامع مله نسالم تنا ما بود اي kita ada game ناولي kiya wala wala نغتم denje wani ko ati نغتم تانا ولي ati نغتم تانا ولي an sedisi amara serra ya kana guru sa yis banda be tame sitti mane amara serra ya gara de bas mam jeru kana فيس لفيت بقدس بمالي jeru kana فيس لفيت la ala ummakum wallahi lazim فيس لفيت ربي ولتنو عبدو ستة موكي جتتي سون بكتين سون يجرام كتام تبدي Oromoon nama gorraa, Oromoon nama qaba, Oromoo jedhanii sabaaf sablammii 86 guutuu nutti kaasuudhaaf akka uummanni yaa jamaa sabaa waliin yoo hin jiraanne eenyu waliin jiraanna. Uummata nutti kaasuudhaaf gaafa hadha Oromoo guutuun isaa jedhu mee jechuudhaan Oromummaan isin qabdanu isa kamisee dhuutu natti dhamina dhibeessa. ummata dhaggeeffataa jirus akka ummanni gubataa jiru nan beeka guyyaa awwalaatii kaasee baandaa nana maali nana jarri kuni waan ajaa'ibaa hojjetaa jira dogongorri inni guddaan mucaan Oromoo mucaan kuni Oromoo keenya mucaan kuni Amaara Oromoo akka ciisetti waraane dhiisa Amaarummaa Oromoo keenya waraamame Oromoo keenya zollamame mee maal gootu mee itu jedhee Oromoon inna sana hundi keenya yitti hirmaan mucaa akka fedhan godhanii waan fedhan yaalanii ka'anii dadhabanii fidanii Oromoo keessa dhukotan gaafa warri isaa jechuudhaan muttee kennuu fididde dhufe Oromoo gaafa garaan kaasaa qabe Oromoo gaafa quufee sakkaree farshoo quufee boolla keessa kufu Oromoo kun dhimmi kun mee rabbi jedhee of gaafadhu tokko tokkoon kee dhimmi kun anaaf maali siif maali akka Oromootti maaltu si dhibe ana maaltu dhibe شفت قبل المنامة وانت دولا لا تتوقفتي ارجع في دني أورمو جدني أجندة كيس نجاني اتمو قبنا تكفى يكون إما أورمو ميت إما أورمو مدالوس ميت إما أورمو اتم مدالموس اتم مكان كافة مسميت إما أورمو مسكينة كبه سيجله ميت أككنا إيجي سافر لسه إسا سوشيال ميديا إيه قدر أورمو نفرمو كافول تمتو namni addi kana intini jedhe jiru eessa yoo waliin geessu jedhame dhiise dhuguma eessa yoo waliin geessin sababi biraa yeroo ta'u siyaasan irratti dalaguudhaaf bu'aa siyaasaa irratti argachuudhaaf kurrii kardu godhama Oromoodha kan akkas godhaa hojii dippiloomatii waliin nukutu sabaaf sablammii akka nu sodaatu nu godha boriftaan namni karaa irratti qabame ituu namni amma Oromoon waa ta'e illee dhufneetti dubbanne jechuun intiniin argallu atteeshina ummata sabaaf sablammii argallu maaliif jarri akkas godhaa jiru see itoo hin godhin kan akkas godhee fidee Oromootti kenne garuu eenyu ila dhaggeeffadhu Oromummaan inni isin jechuudhaan hadha jechuudhaan ilma namaa qabdee akka shiftaa akka shabbaarii ittiin hojjettu kuni Oromummaa qaldiidhaan dhufe miti Oromummaa duguugamuudhaaf Oromummaa kana balleessuudhaaf abbootiin keessan akaakayyuun keessan miileenaan itti dhufe as ga'eedha qabadhu tokko lammaffaa Oromummaan hadha ittiin qoostee biizinasa ittiin hojjettu rabbiin marzii haa godhu Oromoos bakka buutu atis Oromoo miti Oromoodha sin jedhu tokkoffaa balaaleffachuu qabna akka eenyutti Amaara deeggaruu miti kana balaaleffachuun haqa deeggaruudha dhaggeeffadhu first humanity namummaa balaan jirattiin kun fidde yoo wal ga'e ana tuqa ilmoo koo tuqa si tuqa balees itu akka nyaatiin argin sababa Oromoo jedhu awwala Oromoos bakka bu'an Amaara deeggaruus miti hin balaaleffatta gaafa kana balaaleffatu mucaanni waraaname yoo siin jette dhifte yaa baleesso dhufanii nutti himanne akka fedhan godhanii fidanii gumaa muranii sirna gadaa waggaa 60 hadda sirna gadaa Ameerikaan dimokiraasiidhaan bultu sirna gadaa %70 sirna gadaa irraa fudhatte bulmaata sirna gadaa irraa sirna gadaa sana balleessanii guumaan akkaataa itti muramu akkaataa intiniitu jedhamu jiru shiftaa si'an kan madda lammaa dhuftee isin